nuuf eebbisu achii booddee sattaanutti itti fufnaa isaanii wajjin waaqayyo kadhan hundumti keenya hin kadhan. Itti fufaadha. Nagaa waaqayyoon nama keessa. Andeva facciamo che la snega non sono ancora da si dice sono ancora e sai altro con la cosa per sapere che sarà uno anni si giornel cross guarda che io non che Israel che sappi e che sta che din che wa che io non sta maccia e sta tutto ti vuole dato in tana Isin kana warra dinqii waaqayyoo ilaalu utuu hin taane jireenyi keessan milikkitaaf dinqii akka ta'u kadhadha maqaa Yesuusiin. Kunoo ijoolleen koo wanni waaqayyo naaf kenne Israa'el keessatti milikkitaaf dinqii waaqayyoo isaa machaa isa tulluu xiyoonirra jiraatu taanaa jedha. Warra milikkitaaf dinqii namaaf ta'u duwwaayidhaan osoo hin taane guyyaa kanaa kaasee jireenyi namoota kana nagaa jirtan kana onlaayinii irras kan jirtan waldaa hunduu geessa manaa walitti kana keessatti kan jirtan hundi keessan faarfannaan hojjetame faarfannaan Abrahaam tarree kunis milikkitaaf dinqii waaqayyoo akkamii ta'uu qaba. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoon Waaqa Abrahaam, Waaqa Isiyaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenya dhiiga kennu biftee kan toloota gootee mana kee keessa iddoo nuuf laata saba ulfaataa saba guddaa dhiiga kee biftee walitti qabde kanaaf Waaqaaf lafarratti galanni ulfinni barabaraan siif haa ta'u. Ulfaatu Waaqaaf lafarratti. Ulfaatu Waaqaaf lafarratti. Jaalala guddaa biyya lafaa jaallatte tokkicha ilma kee dabarsitee biyya lafaaf laatte ilmi kee immoo lubbuu isaatiin lubbuu keenya fure saba dhiiga kee miiccatee saba aantu mootummaa kee qophaa'ee bira faarfannaa obboleessa koo guyyaa walitti qabame kanaaf maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin galanni ulfinnee barabaraan siif haa ta'u. Amma nan kadhadha lafa sagaleen kun itti dhaga'amutti eeggamaan lakkoofsa hin qabne waldaa sana keessatti haa ramadamu. Iddoo sagaleen kun dhaga'amutti fayyinni fi araarri haa bu'u. Albeema hojjetamee bahe kanaafis ulfaadhu. Abboonni koo gurguddoonni na dura jiran kun achi ba'anii dhaabbatanii jiru. Warra akka Paaster Saadiquu fa'aa warra akka Paaster Niftaaleen hunda isaanii uumaa qabaamee turuu hin danda'u. Gurguddoonni namoonni keessatti ba'anii jiru. Walii gallee illee jiru. Faarfannaa kanarra ayyaanni ilma isaa Yesuus Kiristoos kan boqote haa ta'u. Lafa faarfannaan kun ga'e hundumaa baay'ee faarfannaa haa ga'u. Kan nagahu ayyaanni haa dabalamu kan fayyaan isaatti hiikamu. Humni fayyisu Yesuus Kiristoosii wajjin ture faarfannaa kanarra haa boqotu ajajeera. Faarfannaan kun gale hundumaa itti waaqayyo haa galu. Mana faarfannaan kun gale hundumaa itti waaqayyo haa galu. Namoonni gurguddoon as jiran akka isaanii dhaga'anii ani amantii akka ilma waaqayyoo irra taa'ee faarfannaan kun lafaaf biyyaaf dhalootaaf eebba haa ta'u. Waldoota kiristaanaaf eebba haa ta'u. Eebba kanneen maqaa waaqayyo abbaan kan ilmaan kana fuula qulqulluu waaqayyo tokkoon ammaa taatee sagaleen faarfannaa kanaa ibidda fuula qulqulluu kan caalche haa ta'u. Kan caalche haa ta'u. Kan caalche haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Tabalee gaafa gosti kana tarbiyyee kan diriirsa
Umnani gaulichan. Baratani na jadi wangko terus demat milkai kan data jalan sana ada apa milkai ada dia sudah data. Ada dia umnani na Yesus. Asal milkai ada dia ومنادينا ياس ندبر إما من كان من قتل الدماء الناس تريس كمبوتني ساتم ولن يشعر موتي تجرب من تريس كمبوتي تنجرنا دابي شمباسني بطوة دابي نبتا نجيكي أو جتا من كاية دابي Tercera, sama gua itu mama. Kemakan tamdan, abacakan tamdan, maka Allah minyak maka kita dia boleh itu. Bahagia. Boleh itu cantik. Boleh itu cantik. Kaya aja dia maka. Aku dia kaya, songket tak kaya. Saya payung nanti kan ya, umrani kan ya, sudah ada, umrani kan ya, sudah ada. Malaysia semua kan yang kita nak apa Allah kata. Bangsa negara kan kita nak demokrasi satu kali banyak ada negara. Kita kan kalah. Egaa kana fakkaata Waaqayyo galata guddaa argatu amma yoo akka keenya walitti